oduu ammee ammaan qaqqabeen magaalaa Shaashamanneetti hiriira balaaleffannaa barsiisaa Qur'aana cicciree fi namoota amantaa Islaamaa irratti maqaa xureessii fi gocha jibbaa calaqqisiisan balaaleffatu gaggeeffamaa oole. Magaalaa Shaashamanneetti mana barumsaa Liidistar jedhamutti barsiisaa mana barumsichaa kitaaba amantaa Islaamaa qulqulluu Quraana cicciree gocha fokkisaa raawwate saniif hawaasni musliimaa magaalaa Shaashamannee hiriira mormii geggeessaa oolanii jiru. Yakkamtoonni akkanaa kun seeratti nuuf haa dhiyaatu jechuudha magaalaa Shaashamanneetti sagalee isaanii dhageessisaa turanii jiru. Tana dura akkuma gabaasaa turre maqaa Iffawii jechuun miidiyaalee hawaasaa kan fayyadamu namni Salamoon Shifarraa jedhamu hordoftoota amantaa Islaamaa biratti kabajaa guddaa kan qaban Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam islaamummaa kana bira darbuun Rabbiin wal qabsiisee waan inni jedhe suur-sagalee mul'isu toorota miidiyaa hawaasaa irratti deemaa tureera. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hawaasni musliimaa adeemsa kana akka balaaleffatu odeeffannoo fi ragaalee qabu akka kennuufis hiriirtonni cimsanii gaafataniiru. Akkuma gabaasasii olitti isiniibsinetti magaalaa Shaashamanneetti mana barumsaa Liidistar jedhamutti barsiisaan barataa irraa Quraana fuudhuudhaan cicciruudhaan Sambooda uummanni dallansuu keessa seenuudhaan hiriira guddaa geggeessaa ooleera. Odeeffannoo achirraa nu ga'een jiraataa magaalaa kan maqaan isaa akka dhaamu yeroo fi hin barbaanne akka nu ibsetti mana barnootaa Liidistar kana keessatti barataa Quraanaa harkaa qabu harka isaatii fuudhuudhaan cicciree erga jedhee booda barattoonni hawaasaan ga'uudhaan hiriira guddaa geggeessaa ooluun isaanii dhagahamee jira. Hanga odeeffannoo dabalataa biraa qabannee dhiyaafnuuf nagaatti.